Ani ambaasaadara Alamaayyoo Taganuun jedhama. Kan inni hojjetu waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati. Biqiltuun magariisaa ashaaraa magariisaa kun kaayyoon isaa dhaloota baraaruudha. Dinagdee guddisuudha. Fayyadamummaa uummataa guddisuudha. Kana wajjin wal qabatee sagantaa har'aa kana keessatti akka biyyaatitti kan qabame miliyoonii 600 guyyaa tokkotti, akka Oromiyaatitti immoo miliyoonii 520 dhaabuudhaaf karoorfamee guyyaa har'aa ganamaa kaasee dhaabamaa jira. Baay'ee hojii guddaa, hojii nama ajaa'ibsiisu, hojii gamtoomina qabu, kaka'umsa uummataa keessatti argitu waan ta'eef biqiltuu akkaataa kanaan ba'anii dhaabuun uummanni daangaa daangaatti hirmaachuun isaa wanta waliigaluudhaan wanta goonurratti bu'aa guddaa akka fidnu kan argisiisudha. Bu'aa adda ta'e qaba. Wanta guddaadha jedheen fudhadha jechaadha. Hojiin kun erga jalqabame asitti wanti hedduun jijjiirama fidee jira. Tokkoffaa bosonni keenya uwwisni isaa dabalee jira. Lubbu qabeeyyiin bosona keessa jiraatan baay'een isaanii deebi'anii jiru. Qilleensa jijjiiruu keessattis bu'aa mataasaa fidee jira. Rooba wajjinis wal qabatee, eegumsa naannoo wajjinis wal qabatee, bu'aa diinagdeetis bu'aa guddaa argisiisee jira. Akka addunyaattis biyyi keenya biqiltuu akkaataa kanaan dhaabuun ammam rakkina qilleensa wajjin wal qabatee jiru kana baraaruudhaaf biyyi keenya wanti godhaa jirtu addunyaa irrattis beekamtii guddaa tokko fidee jira. Hojiin Itoophiyaan amma jalqabde kun biyyoota gara biraa wajjin dorgomuuf hin ta'in of dorgomtee wanta adda ta'e tokko fiduudhaaf bal'inaan hojjechaa jirtu. Biyyoonni ati kaaste kun biyya isaanii keessatti biqiltuu dhaabuu irratti, bosona isaanii eeguu irratti fakkeenya gugurdaa qabu. Isaan irraa barachuun hin danda'ama. Garuu inisheetivii ministeerichi muummichi Dr. Abiyyi lafa kaa'een ashaaraa magariisaa kan kuni mataan isaa moodeelii mataasaa danda'e biyyoota gara biraatiif mataasaa fakkeenyaa fi moodeelii ta'uu kan danda'u waan ta'eef biyyoonni Afrikaatis biyyoonni biraatis kanarraa barachuu kan danda'anidha. Biyya gara biraatirraa barachuun hin danda'ama. Garuu innumti inisheetiviin kun mataasaa biyyoota gara biraa barsiisuu danda'a jedheen fudhadha.